Hayyee maqaan kiyya Nasruu Abrahaamin jedhama. Magaalaa Toronto Kanaadaan jiraadha. Dubbii ammaan tana deemaa jirtu kanarraan xiqqasha dubbachuu fedhe. Kun jarreen kolkolee akka Taanakaatii fi Taayyee Danda'a, Jaafar Alii kanarratti xiyyeeffachuun waan nu barbaachisu nutti hin fakkaatu yeroo ammaan tana kanatti. Jarreen kana dhiisii ka isaan erge sunu ka isaan erge abbaan isaanii mootummaan amma silaa isaan jala horiyan kunu Oromoo bakka bu'an jiru. Kanaafuu isaan assignmentii nu kennanii assignmentii nutti kennanii akka nuti kanarratti Oromoon kanarratti fokas gootuuf jara kolkolee waa takka hin beekne kana mataan isaanii duwwaa kana Oromootti qajeelchanii Oromoo arrabsaa jiran. Jarreen kana bakka nu bu'an jennee itti cinqamuun nu barbaachisu. Ka isaan erge abbaan isaaniitu Abiy Ahmed bakka nu bu'u mootummaa Oromooti miti. Oromoo bakka hin bu'u diina Oromooti. Wayyaanee daraan Oromoo ajjeesaa jira. Yeroon kana jiru obboleessa keenya kadhaluu kana Harargee baatti ajjeesanii waraabessa nyaachisaniin gadda guddaa natti dhaggeeffachaatii Oromoon kara qabsoo fi deebi'uu qabdin jaa galatooma. Inni eenyuufse ummata Oromootan gorsa ummata Oromootu na dhaggeeffata ta'ugaaju inni raayyaa abbaa mancaa ufseemu eenyuudhaafse Johaar Mohammad ufseemu eenyu isa dhaggeeffata eenyutu mee isa dhaggeeffata Taanikaa namni isa dhaggeeffatu hin jiru ni kijiba malee namni isa dhaggeeffatu hin jiru OM irratti itti duula anas akka OM itti na dhaggeeffatan jaa kanas kijiba dhiise aboo rabbi kadhadhaa namticha kana namtichi keessa dabree rabbi kadhaa dharti oggaa guddattee jettee gartee biyya dhara gartee dhara jaaruudhaaf Taayyee Danda'a biteechitti gartee ummata Oromoodhaaf ficcisiisuudhaaf ummata Oromoodhaa waliin dhayuudhaaf amma gartee keessa dabree warra gartee haakimmanii gorsuudhaa deemu mee maal beeken nama gorsa kun nama kana gartee nama ummata kana jala deemu aboo rabbi kadhaa bar numaatu suuraadha bar nu suuraadha odoo nuti suuraa ta'uu baanne dhugaa muslima dhugaa taane wallaahi rabbiin taani kaan amata baatii dila kan achirraa naman arrabsu amma gartee Johaar jalaa tuffatee dhiibnan haadhatante eessatti dhalattee eenyu akka taate naa himi ansi shakke inni eenyuudha mee maal isaa himan inni eenyuudha namni kun mee taani humti kun eenyuudha qumaamaa asii xara guddadhabee ka'ee deemee achitti gartee boqqolloo isaan duratti taa'ee nyaate waan biraa haa odeessu malee waan darajaa isaan ta'in darajaa Johaar ta'uudhiis fincaan Johaar irraa fincaa'ee ka'ellee waan hin geenyeef uf kabajee haa taa'u saniifuu ummanni muslimaa nama kana rabbiin kiyya akka afaan nurraa qabu du'aayii godhu Ramadaana baranaa bakka jirtanii bakka kaatanii namni har'a gartee Johaar Mohammad jazaa hin galchin namni Johaar Mohammad Abiyyii eenyutu Abiyyii godhe Johaar Mohammad bilisa isa baase Itoophiyaa bilisa isaa baase Daaneel faa isaa biyyatti galche odoo inni biyya sanii dalaguu baate namni biyyatti hin galu saniifu obboleeyyan kiyya namni gartee jazaa namaa hin beeyne gaariidhaa miti. Hello, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan nagaa fayyaala. Yaadata ka qabna Dr. Tanakaa fi jaladeemtu Dr. Tanakaa akka Jaafar nageessaa iddoo duube bitamtoota jaarraa abbaana godhaa kajaan kun hundinuu warra bilchiginnaati warra maallaqaan bitame. Keessattuu Jaafar Aliitii fi Dr. Tanakaan Harargee bakka buudhiisiiti. Bineensa biyya teenyaatu bakka bu'anii jennee amanna. Warreen bilchiginnaa jala yaa'u guutuun isaanii Oromoo bakka buudhiisiiti. Bineensa Oromiyaatu bakka bu'an. Keessattuu Dr. Tanakaan hayyoota Oromoo arrabsuun isaa hedduu takka garaanu gubdee jirti. Dr. Tanakaa fi jaladeemtuun bilchiginnaadhaa takkittiin isii Oromoos bakka buutu.
arraas baruus abbaan biyyaa Oromoodha Dr. Tanakaan akka hayyoota keenyan arrabsine irra deebinee isinii dhaamna arraas baruus jabaadhaa yaada keenyaa isinii waraabna galatoomaa isiniin jennu